isinin ilaallat khalaas baa dhimma kiyya keessaa. Nudu banjirtu bar nurraan jirta malee. Agumaan mee carraa naa kennu deebi'uu irraa qabaan. Carraa naa kenname. Yaala dubban. Asu dubban. Doktor Biiftu dhageeffadhu. Intalti gosa duuba hin jirtu. Haadha qabdi, abbaa qabdi, eessuma qabdi, abbeeraa qabdi, cinaacha qabdi. Intala gosarraa fuudhan malee. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu faa kan intala arseetitti. Akka intala arseetitti dhageeffadhu. Dhageeffadhu akka intala arseetitti. Dhageeffadhu. Doktor Biiftu dhageeffadhu uumaan hundabsitu mataadhaa nu keessa seentee uumaan hundabsitu dhageeffadhu. Mee dhageeffadhu uumaan hundabsini. Intalti ta gosaati, ta ardaati, ta abbaati, ta haadhaati, ta eessumaati. Tamam? Ati inshallah beektuu miti doktoraan miti waan beekte sigale. Intalti ati hayyuu feete yoo taate har'a arsii irra teette. Arsii irra teette dhimma kiyya keessan galidha. Mee inshallah akka jimma dhuftee si fuutuu laallama. Maati haadhan qabdu abbaan qabdu arsii dhabar dhiira arsii xiqqaati irra teette nan tuqinaa nan qabinaa jettu. Uumaan nu dabsin kan nu dubartii arsiiti. Higalee nu dubartii arsiiti maqaa nu balleessini duutullee teenna jiraatullee teenna gaafa duute numatu dhufee nyaata bushaa jaa halaalli harree fixeessanii arsiin ati hadha tuffattee irra tarkaanfattee akkanatti tiisisa gootee dhiira irratti akkanatti dubbattu tun jimmaallee hin taatu gaafa dhiira arsii kabajja jimma kabajjaa akkasitti beektu ni qimsi ati. Tamaam? Intalti haadha abbaa qabdaniiti waa'ee hinaaffaa keessaa baati mijiyyoon ilma Oromooti dhiisaa hin hinaafinaadha. Baay baay. Waa diiguu malee warri miidiyaa waan tolchuun qabu duraanu. Deemtullee deemtee dhiiftellee homaan hin xaqqamtu cochoya biifti yoo dhiira kenna kabajja jimma kabajja. Horii deemutu nurra deemi arsooman himatiin. Liqimsi. Abbo doktor mataa ol nu qabdee mataan kee walaa qabamu maal jenna waan biraa. Asu mataan qabdee maadati. Wallah teessa waan haa jedhu mootii ta'i mootii dubartii ta'i. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ila asirratti isheedha ol deebisuuf hin deebi'e dhagaye yaasu tokkoffarratti ani dhagaye yeroo ol ba'ee video isaa hojjedhu uumaan kan uumame arsii maqaan takka jedhu. Asu doktor Biiftu dhagaye. Oyi mee taliidha yeroo takka qofa na baase. Deemtu dhiisaanii. Yeroo takka qofa. Waan achi deemtu beekaa baasin jechuudha. Nu haasofni kun majammaraa irratti qalladaa jirra malee sirees taanukki waan raasaa jirru miti. Akka tasaa yookiin jecha keessa akka waliin muka ta'u nam tokko hin barbaadu. Laa dubbattu dubbii baan dhoorganii gala organ malee dhiisaa dubbattu afaanii ba'uudhaadha dhiisaa dubbattu. Ani fi nu qoosaadhaaf taphachaa turre waan biraa keessa sistanii namni kamuu akka walitti No waan biraa keessa walitti waan dhufeef. Wanti nama ila wanti nama zanneessullee hin jiru taleelaa dhugaadha garuu wanti nama zanneessu hin jiru asirra wanti beekuu qabdan. Asirra wanti beekuu qabdan biiftuu waa wayii kan balleessi. Yookiin immoo kan waa wayii gootu arsii bakka buutee odoon ta'e mataa ofii bakka buutee anama nam tokko asirra bahee yoo arrabsee dogoggora mataa kootiitiin malee arsii na ergatee miti baay'ee kutaan arsii na ergatee miti. Gandi kamii irraayyuu na ergameetii miti gandi koo kabaja qaba takka jedhe. Lammaffaarratti sharee alaa beeyda kana jaalladhe eenyu nun laallatu maatii kan kun fudhachuu yoo ta'e baate na dhiisu bas kanu takka jedhe warri miidiyaarraa ammoo warri dhimmicha kana baay'ee keessan beeytan icciitii dhimmi kun qabu takkaayyuu hin beeyta irraa utaaluu malee nama tokko dhimma kanatti nama dhiyaatu keessan gadi fageenya itti dhiyaattanii gaafattanii wanti kun akkam jettanii icciitii waan kanaa bartanii nam tokko. Mee abbiitu kanarra da'iiqa mashan naakan dhiisanii gaafuma Oyi mee namni naadee sabboontu naadee dhiisanii dubbadhatu. Silkiin rabbashaara ishii ennaa namoonni immoo jechuudha otoo dhimma kana addan baafatiin waanicha isaa odoo inumatiin ol baatanii mataa kiyyaas galabbaxanii suuraa viidiyoo irratti hojjettanii jechootan taa'e naan jettanii jechootan taa'e maatii koon jettanii ijoolleen jimmaallee dhalaa arsii arrabsaa ijoolleen arsiillee dhalaa jimmaa arrabsitanii
dhimmi kun dhimma nama sadii afurii qofaadha. Dhimma kana ta'ee galleen isinii galteeni. Dhimma kana immoo wanti isin beeytan irraa hin jiru dandeessan irraa dhaabbadha yoo fooloo barbaadan itti deema. Boru garuu akka itti saalfattan abdiin qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf an deebii takka illee hin qabu waan kanarra deebii takka isiniif hin qabu. Anaanaa ta'ee rakkeetti deemaa. Si ta'e maqaa kenna lafa kaayiqa. Eega si ta'e. Mar maqaa keessa yoo marka qabadhee deeme amma lamataa keessa maqaan kee biituun irra malee maqaa Si dhageeffadhu lubbu. Lubbu dhageeffadhu. Sabboon tuudhis ila dhageeffadhu ka. Maarree si ta'eemi. Maarree ijoolleen tun arsiimi. Mana kana follow gara follow gara follow. Eega si ta'ee jedhe. maqaa keessa Biiftuu dhageeffadhu. maqaa kee Biiftuu dhageeffadhu. Ati mushurrallee dhageeffadhu. Intalti arsii miidiyaa irra iyyiti nuun jedhanii raranii nu si galchanii isin dhageeffadhu. tuna Maarree iyyisee bar eega warrumaan naate. irraa dhaladheef warrumaan keessaa dhaladhee tuna iyyisee bar odoo dhal'istanii bar an ol bahee Abu Murad dhugaa rabbii Obsi arsii waa dhiqimsiti. Arsii waa dhiqimsiti. Obsi. Wanni obboleessa dubbatini. isin eessi jirta maam naalli qimsine hundini Maal? sila otoo dogoggoree dhala keessaniin sattartan Fiftii dhageeffadhu. ol baatanii bar Ila dhageeffadhu. Akkati hin badneef iyyuu. asu qoy waa Abu Murad ki asu qoy waan takka gaafa Isaan jallisi. Ati sottaas hin kenne dubbii. mee qoy aan dubbatina nam tokko eela jechuudha dhiifama waliin jechuudha asu na dhage asu qofa waliin asu boontu Isaan himeena waliin haasoftu. ay boontu callisi barbaada qoy asu fakkeenyaaf aniin tuni arsii keessatti dhaladhesa intala arsiiti Yes. Akkan. intala arsii keessaa yoo intala sanyii guddaa intala warra beekamaati tamaam lammaffa kutaa an dhaqe kuni kutaa biraatiimi ta'u lala aadaan kutaa arsiitii fi oromoon akkuma kutaan isaanii garagara aadaa isaaniillee garagara miti Hayye. Yaa. aniin kun kutaa kana dhaqe aadaan kutaan keenya qabuu fi aadaan kutaan kun qabu garagara akkaataan isin dhala keessa itti keessummeessitan yoo ganda biraatti eerume yookiin ammoo biyya biraa deeme arrabaan keessummeessitanii kun aadaan kun amma ummata sanitti maal fakkaataa? Ana deebisaa fi isa. Sababni baatanii na arrabsitanii na ragataniif maatii fi arrabsitaniif warra san arrabsitaniif maaliidha? Kabaja ati kun beeyne immoo sababni isin nama arrabsitaniif maaliidha? Ana gaafattee dhiisaa deebisaa fi. Dhiisa wanti keessan wali maarree ligi biiftii shamarri arsii kaleessa abba jaalataa fi abbeera jaalataa fi warra laalaa fi billaallatu. Mafi tudra tamam. Abba jaalataa fi nusin jaalanne hin dhageenye galteen nutti gale kam ol baatee boottu agarre sanumaaf siin lolanne dubartii arsii yoo waa dogongorte afoo bahanii lolataniif siin lolanne malee jibba keetii fi miti bakkeen dhattu bakkeen deemtu kunillee sii ta'ee jechaaf si afoo dhaabanne ammallee haga ol seentee takalee ol baatee bootterra ol baatee gosa keessa teessee arsii keessa teessee naa ta'ee natti hin dubbatina jechuun qabdu silaa odoo intala arsee ta keessa waa galli qibsitu taate maarree naa ta'e isinillee naa laala anillee sirnillee keessanii jettee maa harkan kennatiin haa arsii Wanti harka ila laal achirratti illee maa kan kennatiin ila achirratti illee deebisa. Na dhageessa. Galteen nutti galee kan jettu ani nama hin ajjeese. Galteen nutti galee kan jettu ani nama ajjeese no gumaa isinittiin hin galle. Kuni fedhii irratti hundaadha. Jaalachuu fi jaalatamuun anarraan hin dhufne duruu jira sii galteemi. Wanti anaa ta'e waan jaaladhe naa jaalachuu qabdan. Dirqama fakkeenyaaf an tishaartii adii yoo jaaladhe biiftuu tishaartii adii tana hin jaalatin gurraattii tana sii jaalanne naan jechuun qabdan. Waan an jaaladhe na wajjin jaallachuu. Malee dirqamatti waan kanarra siif hin ta'u bakka jireenya aggeeffadhu amma dhiiran nu keessa jira an dhiiran dabarfadhe dubartiin dhiira teessiftee murtii kennuu hin dandeettu an dhiiran dabarfadhe dhiirri sirna taaboran si biraa deebi'e. Dubbiin akkana bareedde ati bartama dhalatte. Kun taqaaraa nyaattee biyyaa baate godhii irra jiru. Namichi boontu na narabsin orgitan moo orgitanii fi Boontu. Eenyu boontu jedhisati.
kunni ma inni argitan walla ammallee waan jira barbaada waan barbaada yoo mesin fidda bisilale Enu bontu. Tara asa dabare nasa. Mira mucayega ere itna shamu. Mira mucani ne nasirri adi fama jalachu dandeti dubartin durani dubartin arsim mira takalleo jalate okfateti nama iti toiti himateti akasi jalare isi ibsati male jalate mal fiddanin jetu dubartin arti irarrat irri kamajaga dhugaa jette ka wajaa malee anama fakkeenya koo jaaladhe si namoota kotti dhiyaadhe ani badaa nama kana jaaladhe akkam ta'a jedhee akkana lafa jalaa qosaan ibsadha malee asi jaaladhe ooni wa uzu billahi anama fuula kan kee akkana sana tanyaara haadatti dhiifa manaa godhaan toba fuula kan kee caalaa ana wayyuu sagalee kan kee kana raana qabaa jira mee tas gabbeessan marge wanaafsuu waan biraa keessa galaa jirra baaftee biiftuun baatee abu ramadaani maa baati ما باتري biiftu deebisaan la dhiifa mana godhaan ibsina keessumaa fidhaafi malee amma ishii miira keessa galaa jirti amma asuun seeran dubbatte tasgabbooftee isiin maal jettee maal qabda ani wallahi ani maatii kiyyaa akkana maatii kiyyaa dhiisi nama dhiiraa tokkoon akkana jechuun eebbi dubartii سجالة أعوذ بالله ولا إيش من أقول عنه. كي هذا كلام صحيح والله. وقا كي تتبلك كي يرتاد. كذي. تليل مودي دي جيكا تليل ما تليل. تليل أجاني قريني تي. كذي جدي. نبي كروباي. أما كلا قلا. تتيلو راري تاني. أما كلا قلا. كيسو ما ندو تكان أما. أكمين قلتين. نوكيا لا ابو مراد واتو كل شيء اما يسال وار كبونا قلتنا مو دم سنه في تكتي داري لفبوس يقول عندي اتانا داري تكتي ده والله دكتور اسمع والله تكتي ولا شيء اني وجهي تون هذا وانت قال ما نو حبيبي أنا ودو مرمامتا يولي نهي تدي أرسي ديسة غير براندم ودو الدنيا تنا ولد دلبته هل تاد ما يجمع أو بالنيا تني جتشا سايق جمع أو بالنيا وجود أرسي كيسا من نمني جمع هيرو مدا كستو كتو كارو السلام عليكم Ramben boleh kan digana. Mula dah hadap dua mama nana tu tu. Naga wallah alhamdulillah. Mubeking Nur. मैं उनकी कैसे रू फॉलो ना करो प्लीज नाम लिख बला आप संता बाकुन फॉलो करो कम naga कैसे ni? मैं कम naga alhamdulillah. Mali fitin. Nama tu kulari. Situ jati. مالت ابو مراد تليل ابو مراد نوكيا واتو كل سنجد الان اكبيه كيناتي شوف بكا صاحب ماتي حالتي ولتلو فينا بربادا بكا ول فوداتي اكت ولتلو في بربادا بكا سياساتي اكت ولتلو في بربادا بكا تي امانتي اكت ولتلو في ول جاللان ديم بربادا اكت ول فاجيتو نفغودي ناس ني مال وران فاجيتو سن مالتن